Yeah, good evening, doctor. My Akkam name ooltu is doctor. Jay Majid here. Maqaan kiyya Jamajiidiyaa jedhama. Barnoota injiinarummaa barkan xumure. Sagantaa kee kallattii yeroo jalqabaatiif irratti hirmaadhe. Beekumsi ati kitaabban amantii hunda irratti qabdu. Ofitti amantummaan kee fi hordoftoota hedduu kan si deeggaran qabaachuun kee kan dinqisiifamudha. Amma wanni ani si gaafadhu xiqqoo gar siyaasatti hirkate. Doktar, wanni ani si gaafatu barbaadu. Musliimoonni hundi qajeelfama bu'uuraa kan Mahatmaa Gaandii akka hordofan gorsita. Fakkeenyaaf wantoota akka qabsoo nagayaa yookaan immoo saatiyaagiraa kan inni mootummaa Biriteen jalaa bilisa nu baasuuf ittiin fayyadamfa. An kitaaban amantii hunda kanneen akka Qur'aanaa, Giitaa fi Macaafaa nin kabaja. Kan sanirraa hafe anarraan tan lammii Indiyaa guutuu akka ta'etti of amana. Ati musliimoonni qajeelfamoota Mahatmaa Gaandii kanneen akka qabsoo nagayaa akka hordofan gorsita yookaan ammoo qajeelfamootuma Mahatmaa Gaandii keessaa kanum ta'e akka hordofan gorsita. That's the question that do I suggest the Muslims Obboleessi tariyoon an qajeelfamoota Mahatmaa Gaandii hordofaa ture musliimoota gorsuu danda'u kiyya gaafate. Dura irratti karaa qabsoo nagayaa fa'aa eegajeen booda xumura irratti ammoo qajeelfamuma Mahatmaa Gaandii kanuma ta'e jee jijjiire. Dhiifam doktar addaan si kutu kiyyaaf. Qajeelfama Mahatmaa Gaandii kanum ta'e jechuu kiyya. Eeyyee naaf galee jira. Dura irratti qajeelfama tokko jettee booda irratti ammoo qajeelfama hunda jette. Lameen isaaniitiifuu deebisaa siif hin kenna. Qajeelfamoota Mahatmaa Gaandii hunda kan Quraanaan wal siman, kanneen waan Rabbiin jee wal siman, kanneen dubbii ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliin wal siman hin balaaleeffadhu musliimoonni akka hordofan hin gorsa. For example, Fakkeenyaaf warraaqsi Satyagraha Mahatmaa Gaandii karaa qabsoo nagayaa jajjabeessa. Ergamaan Rabbii waan wal fakkaataa dalaganii jiran. Isaan Mahatmaa Gaandii irraa fudhatanii osoo hin taane Mahatmaa Gaandiitu isaan irraa fudhate. Booda irratti waa'ee kanaan hin dubbanna. Jireenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita laaltu waggoota duraa 13 Makka keessatti dabarsan. Hordoftoonni isaanii akka jeequmsa hin uumne ajajanii jiran. Musliimoonni yeroo sanitti islaamummaa qabalan hedduun loltoota ciccimoo turan. Ergamaan Rabbiitis jihaanni keessan sabriidha jedhaniin. Sabrii jechuun obsuu jechuudha. Musliimoonni hedduun ajjeefamaniiru, qalamaniiru. Mushrikoonni Makkaa kan yeroo sanii musliimoota lallaafoo irratti duulaniiru. Isaan tumaa turan, isaan ajjeesanii jiran, warroonni humna qaban ammoo ni dallanan. Obboleeyyan keenya waan ajjeesaniif haaloo baana jedhan. Yeroo kana ergamaan jihaanni keessan sabriidha jedhaniin. Laali namni humna qabu tokko yoo falmate gaariidha. Garuu namni humna qabu hin qabsaa'in jaamee ajajamee of qabe jihaada dhugaa jechuun isa kana. Jihaad jechuun akka afaan Arabaatti wallaansoo godhuu carraaquu jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti wanti ergamaan ajajan qabsoo nagayaati. Musliimoonni Allah malee Rabbiin haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammad ammoo gabrichaa fi ergamaa Rabbiiti jechaa karaarra deeman. Namoonni kuuwwan dhakaatti darbatan. Musliimoonni ammoo deebisaan kennine. Wayita namoonni isaan arrabsanis deebisaan kennine. Ergamaan Rabbii gara magaalaa Xaayif deemanii turan. Namoonni achi dhakaan isaan tuman. Isaan garuu deebisaa isaanii hin kennine. Kun tarsiimoo qabsoo keessaa isa tokko. Garuu tarsiimoon jiru isa qofaa miti. Deebisaa akka xumuru barbaaddamoo? Lakki. Eega Dr. Zaakir deebisaa xumureen booda gaafii akka gaafattu si eeyyamna. Obboleessa obsa qabaachuu qabda. Hayyee. Ati gaafii gaafattee jirta an ammoo deebisaa kan nuun qaba. Kanaafuu qajeelfama Mahatmaa Gaandii keessaa inni qabsoo nagayaa jiru kun haala yeroo irratti hundaa'ee ni ta'a. Fakkeenyaaf nama suuqa namaa hataa jiru tokko osoo argite mootummaa Indiyaatiin karaa nagayaa fayyadamaa hin hidhinaa jettee itti himta. Namni tokko osoo gudeedaa jiraate karaa nagayaa fayyadamaa hin hidhinaa osoo jette mootummaan Indiyaa sirraa fudhata. Biyyi hundi humna poolisaa qaba. Humni kun akka nageenyi biyya san keessa jiraatuuf hundeeffame. Kanaafuu yeroo garii nama badii dalage adabuudhaaf humna fayyadamuun nageenya akka jiraatu taasisa. Koomishinara poolisii Mumbaayitti dhayxee Mahatmaa Gaandii humna hin fayyadaminaa waan jeef namicha hataa jiru kan hin tuqina haasaamu jechuu hin dandeessu. Akkas jechuun osoo baleetii ta'e dhufanii gudeedanii humna hin fayyadamu jettee afaan qofaan hin gudeedinaa akka jechuuti. Kanaafuu Islaamummaa keessatti qabsoon karaa nagayaa qabsoo filatamaadha. Garuu waan zulmii jedhamutu jira. Akka afaan Arabaatti zulmii jechuun cunqursaa jechuudha. Namni nama cunqursu zaalima jedhama. Namni osoo zulmii dhaabsisuu danda'u beekaa callise zaalima oliiti. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Muslim keessatti akkana jedhan. Badii takka yoo agartan harka keessaniin dhaabsisaa. Yoo harka keessaniin dhaabsisuu hin dandeenye arraba keessaniin dhaabsisaa. Yoo arraba keessaniin dhaabsisuu hin dandeenye onnee keessan keessatti jibba. Inni sun imaana irraa xiqqaadha jedhan. Fakkeenyaaf nama dubartii takka gudeedaa jiru argaa jirta haa jennu. Mahatmaa Gaandiin gudeedinaa jettee callisuu hin qabdu. Wanti gaariin ati godhuu qabdu yoo dandeesse harkaan dhaabsisuudha. Obboleettii ta'e ta'uu dhabuu dandeessi. Tarii haadhateetillee miti ta'a. Garuu nama gudeedaa jiru yoo argite harkaan dhaabsisuu dandeenyaan dhaabsisi. Yoo san godhuu hin dandeenye yoo humna hin qabaanne
obboleessan gudeetiin jii arraba keetiin dubbadhu yoo arraba kiyyaan dubbadhe na arrabsa jettee ka sodaattu yoo xiqqaate qalbii kee keessatti waan san jibbii abaari kanaafuu haala jirurratti hundaa'uudhaan tarsiimoon ati fayyadamtu garagara ta'uu danda'a eega ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam gara madiinaa godaananiin booda yeroon nagayaa argamee ture waliigaltee Hudaybiyaatis mallatteessanii turan haa ta'u malee mushrikoonni makkaa waliigaltee san diigan yeroo kana rabbiin olaane yoo isaan waraanaaf dhufan hin sodaatinaa ofirraa deebisaa jee ajaje warroota seenaa barreessan keessaa namni Michael H. Hart jedhamu kitaaba namoota 100 kan qalbii ilma namaa to'achuu danda'an juu barreessee jira tokkoffaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bakka kanatti waan isaan tokkoffaa ta'aniif waa'ee isaanii dubbachaa jiru namoota inni tarreessa keessaa namni maqaan hin dhoomin tokko Mahatma Gandhiiti hayyuun seenaa beekamaan Michael H. Hart eega namoota 100 tarreesseen booda namoota as keessa hin galin jee maqaalee biraa tarreesse namoota sanniin keessaa inni tokko Mahatma Gandhiiti sababni inni dhiyeesse ammoo warraaqsi Mahatma Gandhi kan Satyagrah jedhamu warraaqsa jabaa kan mootummaa Ingiliz Indiyaa keessaa baase haa ta'u malee osoo warraaqsi kun jiraatuu baate mootummaan Ingiliz deemuun isaan oolamu Indiyaanis bilisummaa isii argachuun hin oolamu jedhe kun akka Michael H. Hart jetti kanaafuu wanta kanarraa hubannu haala jiru irratti hundaa'ee tarsiimolee jiran fayyadamuu dandeenya yeroo hunda humna fayyadamuu hin qabnu jechuu hin dandeessu yeroo tokko tokko nageenya akka jiraatuuf jecha humna fayyadamuun barbaachisaa ta'a kanaafis akka fakkeenyaatti biyya hunda keessatti humna poolisaa qabna namni yoo daangaa seeraa qaxxaamure yoo dubartoota gudeede yoo saame yoo ummata miidhe humna fayyadamta akkuma biyya hundatti mootummoonni poolisiin humna fayyadamuu danda'a jedhanitti islaamummaan akka filmaata xumuraatti yeroo tokko tokko nageenya akka jiraatuuf jecha humna fayyadamuun ni danda'ama jedha deebisaa siif kan jeetiin amana yoo gaafii dabalataa qabatte gaafachuu dandeessa. If I answer the question, you're most welcome, brother. Lakki hin qabu deebisaan naa deebiste na amansiiseera kanaafuu ifa naaf godhu keetiif galatoom sababa kanaaf hin addaan nan kutin siin jedhe kun dalagaatiyya ana ogummaa kana keessa tureera yoon deebisaa kiyya guutuu kenne namoonni amanuu danda'u yoon an deebisaa jalqabu namoonni gariin mormuu jalqabu osoo an deebisaa kennuu yoo harka kee baaftu iyyeeffannaan kee gaafii gaafatuuf taatu sanirratti waan ta'eef deebisaan kennaa jiru qalbii qulqulluun hin hubattu kanaafuu qalbii qulqulluun yoo dhaggeeffattan inshaallah deebisaa isinii kennuu danda'a yoo deebisaan isin hin qubsine inshaallah carraa lamataa isinii kennina. hayyii musliimoota asitti argaman hunda gorsuu barbaada hayyuu guddaa akka Dr. Naayik qabdan kanaafuu yaa aboo islaamummaa parsantii 100 hordofaa namoonni islaamummaa parsantii 100 hordofan hin jiran shakki jedhutu jira kanaafuu musliimoonni hunda parsantii 100 islaamummaa hordofuun indiyaanii boonsu jedhe abdadha galatoom 100%. So I hope all the Muslims will follow the Muslim religion 100% and make India proud. Thank you. Thank you very much, brother. obboleessa hedduu galatoomi musliimoonni hundi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitaaba xumuraa fi golabbii quraana kabajamaa akka hordofan gaafadha obboleessi musliimoonni parsantii 100 akkana hordofuu qaban dhaamee jira anammoo innis yoo xiqqaate dhimma quraanaa fi hadiisaarraa waan dubbadhu irratti akkana hordofuu isa gaafadha kanaafuu obboleessa waan dhufuuf deemu ni eenyu yoo an quraanaa fi hadiisatti dalagee in hordofi yoon an quraanaa fi hadiisa hin hordofne an zeeroodha zaakir naayik faayidaa takka illee hin qabaatu wanti an jiru yoo ajaja xumuraa fi golabbiitiin akkasumas ergamaa xumuraa fi golabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal sime na hordofi kanaafuu dhimma quraanaa fi hadiisaa irratti waan dubbadhu irratti akkana hordoftu si gaafachuun barbaada You follow me, I request you, even you should follow me what I speak about the Quran and the Sahih Hadith.